Sararuu ispoortii baankii Awaash guddaa galateeffannaa kan mul'atan daawwattoota keenya Televiziyoon Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoo irraa odeeffannoo ispoortii sa'aatii kana wajjin Annuuruu Amaanooti. Shaampiyoonaa Atileetiksii Itoophiyaa 50ffaa Isteediyeemii Finfinneetti gaggeeffamaa jiruun guyyaa har'aa dorgommiileen xumuraa fi gulaallii hedduu gaggeeffamaniiru. Fiigicha xumuraa gufachiisaa meetira 3000 dhiirota gidduutti gaggeeffame Taaddasee Taakkalee kilabii baankii daldala Itoophiyaa irraa injifateera. Hayilamaariyaam Amaaraa mana amala sirreessaa federaalaa irraa lammaffaa fi Abrahaam Simee ammoo magaalaa Hawaasaa irraa dorgommicha sadaffaan xumureera. Dorgommii fageenya wal fakkaataa dhiirota gidduutti taasifame ammoo Maqdas Abbabee naannoo Amaaraa irraa olaantummaan hogguu xumurtu, Loomii Mul'ataa naannoo Oromiyaa irraa lammaffaa fi Burtukaan Addaamuu kilabii baankii daldala Itoophiyaa irraa sadaffaa baateerti. Dorgommii meetira 200 dubartoota gidduutti gaggeeffame Yaabsiraa Jaarosaa baankii daldalaa irraa tokkoffaa ba'uun hogguu xumurtu, Baayituuna Aliyyuu fi Amaarej Zaagaa poolisii kibbaa irraa lammaffaa fi sadaffaa bahaniiru. Fageenya wal fakkaataa dhiirota gidduutti gaggeeffameen ammoo Naataan Abbabee Itiyoo Elektiriik irraa yogguu injifatu, Jiinikaa Laabuukaa raayyaa ittisaa irraa lammaffaa fi Riyaam Keer baankii daldala Itoophiyaa irraa dorgommicha sadarkaa sadaffaan xumureera. Taphoota Pirimeer Liigii Beetkiing Itoophiyaa torbee 17ffaa guyyaa har'aa gaggeeffamaniin kilabiin bulchiinsa magaalaa Baahir Daar injifateera. Isteediyeemii Dirree Dhawaa irratti sa'aatii 10 irraa kaasuun Urqittee wajjin kan taphate Baahir Daar goolii 2-0dhaan injifateera. Goolii injifannoo Baahir Daar baay'ee Gazaanyii fi Girmaa Disaasaatu galche. Baahir Daar taphicha injifachuu isaan qabxii 29 gara sadarkaa sadaffaatti yogguu wal siqu, Walqixxeen ammoo qabxii 20 sadarkaa torbaffaa irra jira. Taphni xumuraa torbee 17ffaa tokko yeroo ammaa kana sa'aatii 1 irraa eegaluun Buna Sidaamaa fi kilabii bulchiinsa magaalaa Adaamaa gidduutti gaggeeffamaa jira. Taphoonni Pirimeer Liigii Beetkiing Itoophiyaa torbee 18ffaan immoo dilbata irraa kaasuun itti fufuun gaggeeffamu.